لا ليش بويني أما أنت إن اللي نجرا لا بوين كانت تمان إيه كانوا في تلفو ما لا تشوفني سبوتشز وسينجر ما إسا قافنا مالي بيو خير تنتظر مجاهنا واني يا أخي ما تاجر إيش حال ماني من الندرة أنا لو لين تنجر هذه سنجر لو لين تنجر ماني من الدران اللي ما هي تاسا جامعة تلوتا ولد سنجر كذا تنجر كذا جامعة تلوتا راسه تلوتا كذا أنا بربان أنا جد هيا لا وين قرر قاعد أسدي ما في سما في أنا ما في سنة أنا خيسون نجرا كذا ميسني يا إيش كذا جرجير نقول أو ديجا لما لا قدام ولا جلا قدام ولا جلا سنة أنا خيسون كانوا ما جراتا كاسما تجرا هو كذا والله قدام لما سنة تكتين وبيت قدام تايجر تايجر سكرنا سكر فني Bagadufte yarakko warra kaisin kesume sana bira. Bagadufte yarakko warra kai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafun ordoftoota channel tu piane jalala ummatota keenya isinilleen baqanuu nagaan weedani. Nutilleen gaafunu alhamdulillah asbeenya jirra. Arraan tana amriin dubbiin jajjabdu obboleeyyan keenya. Ummatota kun gartee tun obboleetti gartee aanee jaalalaati. Innimmoo obboleessa ilmaan adeeraniiti aanee jaalalaati. Innilleen akkasuma fira isaaniiti guutuun isaanii mana aanee jaalalatti asitti dhufanii dhiyaatanii jiranii obboleeyyan kiyya gaarii amna guyyaa meeqa deemanii laffaanii baasii meeqa baasanii eessarraa dhufanii adan nuti bakka jirru moo sana akkasin laffaanii kiloomeetira meeqa fagaata waan ta'eef arraan tanas ga'anii obboleeyyan kiyya gaa waan dura geenyu walumaan laallaati isaan waan naan jedhanis gaa dhufanii kun ammaatan dhufanii ol seenanii tatta'anii waan naan jedhanii fuuba mee walumaan irra geenye laallaa hanga gartee nuti yaada dabalataa isaanillee isinii kannanetti hordoftoota keenya nu faana turan isinii jaa karaa uummata gartee isaanitti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتهم توتا في أردوتا أنا جاللا أسمعنا أرانتنا هنا أنا تتأركمت mana أنا ترجمنا أسمعنا جالتهم توتا في أردوتا كنا نتلين أمنا ديرتو ديمنا ربنا باكي نترادونا لين هذا نكما إني جت بوليس خلينا سننجت أمنا ديرتوان ديمنا ربنا وانا ربنا أسمعنا جا أنا إرتة وانا إني رجلو برا جلنا تبنا أنا رامي أسمعنا وبليتي أنا تين اسم دور سانس مني akkuma dhufne egaa online gubbatti kun deddeemanii maraata janii mucaan waan keessa jiru waan qabu akka himanitti dhufni gaayaa booy beekwaniiti tatanaati waan inni ta'eef kana maraataa fi nagarree hojaan isaanii waan agarree dubbannaa waan arkin akkanumatti irraa dubbatuun waan taatu inni agarree isa manaa kun saayiba isaa kanaas jira saayibni isaa gaa asuma jira jaa bakka inni jiru beeynu hanga gartee ijaan agarrattu nama ijaan arkan gartee waan jaan beekani akkasii gaa kunoo innilleen bilbileetti himnee saayiba isaa lubbuudhaa hojiinaatu jiranii bilbilee akkanaani maraatees naan jennee warra biyyaatiitu akkanaa akkasii naan jee akkana jira ati quban qabdu naan jenni an obboleettii isaatii kunoo mucaa waan keessa jiru gaa gizee laaltan gaanamuuni agartan hordoftoonni isaatii waan keessa jiru waan qabu du'aa illee godhuuf jirtanii akka ajaa'ibatti isin jaa waan keessa jiru waan qabu waa'ee waan jaa waan qabanii waan beeku gaata tanaati obboleeyyan kiyya isinumaa beekaa obboleessi kiyya kunoo kan maraatee siiriitti godhanii haadha manaatis manaan agarree isan agarree saayiba isaa maleedha anin beeku gaa wakarraa dhufu gaa yaaboo لا ليش بويني أما أنت إن اللي نجرا لا بوين كانت تمان إيه كانوا في تلفو ما لا تشوفني سبوتشز وسينجر إيش قافنا مالي بيو خير تنتظر مجاهنا واني تهلة إساتو بيخايشور Ingare sana ammaantana isallee beekadha ingarre ammaantana dhuftee loo seente obboleeyyan. سريد أما أنت لو سنة Adanii kaanii naanii misin. Sanaa keessa jirraa dhufne adanirra an obboleessa aanee jaalalaati katti kun hogantinirra dawwalinatti mee malee beekadha achi kaanii naan himne eega sanaa dhuftan naan ta'u waan ta'eef gaammaantana waan irra jiru anilleen isiniif hima isilleen hin boohini dhuga gargaraan obboleettiin gaasilattuu haa beekadhu namni hojjedhole tokko anu gartee waaniin keessa jiru anumaaf rabbi beekaa hanga gartee aaniin jaalalaa maraachuun isaa kun baay'ee takka gadda guddaa irra dhabamsiisa natti argamsiisa waan ta'eef
ani fi isa wajjin gartee maraa turan jira jechuudha. Wallahi waan isa mudate kana hoggaan takka jalarraa kaasee siniime. Silaa maraate an obboleetitti himta silaa waan gartee saahiba keeti jaalatu. Ati maaliif dawwaltee itti himin? Natti himuu qabda. Hanqan maanta natti himuu dhabuun kee kun dogoggora moo dogoggoraa miti. Samu barama sitti an dhuga silaa sitti hima mucaan kun as keessa saahiba isaa lubbuu akka ajaa'ibaatti wajjin nyaanni as ga'e nyanaaf inni. Sanumaafuu gaa nama hangan as keessa sanaa tana keessa jiru nam tokko firuma isaatu hin garren. Nama gartee yuutuub viidiyoo irratti hoggaan gadhiisee nama isaatiillee gartee ati hoggaan ifin laalu hin garre tokko isaan hin garren. Isin immaan tana hamiilaan deemeetuma gartee. Nuti biyyarraa dhageenyee bar dawwalanii nuyi malee. Qilleensarra jirtan waan ta'eef isinii biyyarraa dhageessanii qilleensarra jirtan silaa dhuga qilleensarra jiraattanii ni gartan waan kana waan dalagamaa jiru guutuu isaatu wanti yaamareetumaan gadhiisu jira. Gaafa fayyaa qabullee gartee akkasumatti illee dalagee gadhiisu ture. Silaa qilleensa irra jiraatanii dhuga isinillee quba qabdanii gaa qilleensa irra hin jirtanii isinii dawwalee himuudhaaf lakkoofsa keessa hin qabu. Akkama ta'an wanni aanee jaalalaa mudate rakkoon irraan tana gartee aanee jaalalarra buute rakkoon sammuusa gartee nu hundaa gartee walmaan sammuu ni maatti malee waan gartee maaliif nutti himin jettanii waan na homattaniif hin qabu. Arraa bulullee obboleeni kiyya. Jechuun namni tokko beekadu isin qaamaan tana ani fiifu gartee galaan kiyya keessa na bu'a. Amma inni haala akkamirra jira akkam keessa jira eessa jira warri isaa hooyi ilmaan isaa hooyi warreen gartee siiritti godhanii maraachan sunoo eessa jiran bakka isaan jiran eessa. Isaan kun moo uummanni immaan tana yeroo qabaatiif gaa gubbaan dubbiin isaa dheertuudha. Waan lafa ture waan hedduu takka dheertuudha. Dubbii yoo nammaan tana gaa jalarraa kaasee isiniif nama jee dubbii waan dheeraa ta'e gubbaa namni siiriitti godheesi hangammaan tanatti ani fiifuu kan qabu. Sababni irratti heesi miyyoo takka innis gaa dubbiin dheertuudha isiniif hima waan ta'eef siirii akkasitti birticha tokko bira dhaqanii jaartii isaatiitti godhan nama biraatiin intallee kana waan ta'eef eegaa beekadhaan asitti ol barre malee biyyaanillee naaf inni addaan fagoodha garuu immoo obboleessi rabbii kana caala waan ta'eef naaf inni obbolummaa rabbiitii rabbii waliin fide akkasii gaa obboleeyyan kiyya ani jaalalaa ammaafillee numa jedhani hinduuni garuu alhamdulillah sammuma isaatti gaagara galee namni siirii itti godhee kabiritti tokko bira uummanni dhaqee maramma isa ijaan arguu feena jaartiin isaa siirii itti goote malee lubbuun ni jira malee isin garsiisu waan ta'eef eessa jira men amma gaabboleessa kiyya erga hiriyummaa akkanaa wajjin qabaattan mucaa kana jechuudha waan akkanaarra jiraa jettee nutti himuu qabdu yookaan immoo nama isaa barbaaduu qabdu mucaa kana akkanatti dhiiftee waan akkanaa godhuun kun waan kana sumaa keessa jiraa si harka keessaa qaba. Si harka keessaa qaba. Akkamitti obboleessa kiyya harka keessaa qaban? Akkitti harka keessaa qabdu nama isaa dawwaltee itti himne nama isaa kaasii hin barbaanne si keessaa qaba. Akkamitti harka keessaa hin qabne? Akkamittiin hin barbaadin bosonaa kana guutuu keessan irraa hin hafu. Eenyu barbaadde? Eenyu barbaadde? Dirqama duuba maraataa keessan fuudheetiin deebiin magaalaa keessan harka qabadhee hoo akka waan itti isiniif ta'a. Nuti magaalaa keessa wajjin jirra akka feetetti gaafattee nama isaatti barbaadde qabdi gisee namni akkana ta'e. Saayibummaa jechuun maal jechuudha? Maraataa keessanii saayiba kiyya jechuutti hin jirtu. Haaju keessanii barbaadu biyya kana biraatiin ofu jiraatu. Maal dubbiin akkana isin maal? Nuti dubbii takka ofutti hin jirtu. Ati ajaa'iba qabdaa wajjin nyaadde qorii wajjin nyaatti san hin laaltu. Eegaa duuba afaan lolaatiin hin gaafatin. Afaan lolaatiin si gaafatutti hin jirru. Namni nama isaa daruuri ati eega saayiba isaa lubbuu taate nama isaa beeku qabdaa'u. Namni kan ilmaan tanas keessa namni sila akka haadhatti akka abbatti akka obboleetii namni nu jiraachuu ture jaartii isaati. Ilmaan lama irraa qaba waan ta'eef jaartiin isaa sunillee gartee gochaan ta'an isuma irraa gootee akkana godhe. Isin ammaan tana narra deebisu jirta. La jaartii isaa tana malee ati namni isaa tokko as keessa hin jiru ati jaartuma isaa beekta. Hin gara nama isuma qofaan beekas. Jaartuma isaa qofa beekta. Nama dhiyaata jee firma isaa illee himatu innillee. Inni moo gurbaa fira isaa himatu ayyee quban qabuun tokko hin godhe. Jaartii gaafattee irraan bartuutu. Jaartii isaa moo? Jaartii isaa duuba. Lakki jaartuma isaatu akka. Diine siin fi bu'i. Akkamittiin gaafadha isin amma gara dubbii biraa. Jaartuma isaatu akka isin akkana gootu isaaf godheette. Walumaan itti jirtaa horee. Anga wayitee waan takka dalagaateetiin murteessa waan irraa illee mare akka ragaa taatu jeetiin irraa mare waan viidiyoo sanii ati maaliif irraa marte yaani osonii fi isa kan eegenne maraatee harka facaasee deeme viidiyoo sun irraa marte karraa mare siimi jawwaala isaa eegenne maraatee mana dhiisee jawwaala deeme maqaas bira darbee deeme maa viidiyoo san irraa marte viidiyoon irraa mareef akka ragaa ta'uuf akka ragaa qama viidiyoon maramuu qabamu akkamiin maramuu qabu jettani isin dirqama biyya rifachiiftee jirtaa barate biyya ganda rifachiiftee barra osoo eega ganti isaanii ergee achiin nu dawwalanii isin achi jirtanidha qaalaa laa nuun jedhan. Amartee gadhiifteefu ati
hanni osoo ati odoo nu iyyafattee jiraatte akkamitti warri gartee ganti nutti dawwalee akkana mucaan sun waan akkanarra jira jee nutti dawwalee nutti odoo ati iyyafattee jiraatte. Ani iyyafachuun yemmaan tana viidiyoo malee gadhiisuun kun kun akka nama iyyafatu jiru na fakkaate ilmi namaa kun beeka dhugaa akka iyyafatu nama isaatas keessa jira hin dhageenye takka. Viidiyoon nama iyyafata namni nama akkana ta'e kana akka hin geenye akkana ta'u ziimitettee amma intala sanillee intala kas gootisa illee warra gartee isatti waan sagalee jaartii isaatillee nuuf fidda. Lala amma fiduu baannaan waan kana guutuu si keessa qabaa. Nama san hin barbaadu. Amma ati kanin akkana godhe si yoolii fi isa san baatu baatti. Yaa himee taa'e. Isa haala maali min inni dura. Anu loleen ittiin jira dhiisin jaa gataa. Loleen ittiin jira. Maali min duraan inni. Maali min taasa. Yaa maraachitee loota. Lolta. Sammi jiraan kanatti jira gataa. Yaa maraachitee loota. Gataa ha? Awam gurbaan kana ajjeesin. Hayya. Laa. Wal garra gaawati asitti maafi sumaafi anumaafi sanaa kana keessa waliin jiraatu. Gataa meesini. Isin wantummaan dhuftanii guyyaa Yaa isin kaaju jira jira suura qabeeti jira. Nagan. Awdi dhiiga lama nutti. Aldee ulaa jala aldee ulaa jala. Sanaa kana keessa kakaanumaa jiraata kakkaasumaatu jiraata. Hoo gataa. Wallahi. Aldee Nama sanis takka takkatti nuuf. aldee. Taiga sekorannaa sekortanii hayya. Ate mobbaleetee jiran maali ka jirjiru Maali ati mucaa maraachitee waan amma dhuftee ni jeefiri jira namni adda baafatan jiru. tasanii Ni jeefiri Nama sana mataa sana mataa isaa. Awam dhiisi gataa hin jije. Eda isa edana Isa dhiisu. isa arraan tana itti dhiisatta isaa sodaa Gataa nama. gataa. Ati. Ati ammaan tana miyyoo bakka jirtuu fitu qabda jee obboleessa kan isiraa dhorkite hin jire jiras. Intaltu intala dhaate obboleettiin qabdati. isillee naa jirtu kunoo duuba akkatti Ani nama akka keetiidhaan nama biraa sudhatu. Bara waan Isin jira yaa'in godhin yoo. Isa nama qabu. Waan feetellee irratti taatee jirtu mucaa kanuma. Akka hiree mumtatti. barboon imma nama gartee galata gartee olee barbaan Amma isum ati akkanuma siree shanii gartee qotee gartee jalaa kaafee gartee boqqolloon akkas jalaa gartee bittiin taatee hin teebaran gubbaa kanaan gaana talaqqe nu himuu dhabuu keetiitu rakkoo kana hundaa'u. Nu himuu dhabuu keetiitu tana hundaa'u fide. Sila akka inni maraateef akka qilleensara tolbaaftee Lala amma karaa gabaabaa na dhageessani. Miyyoo sanaaf haadha abbaa gochiftee Na dhageessa. beejaaraa qabda. Waan isin jiru na dhageessa. Isa gaafanii fi jala isa Akka akkas kana godhisan. jiru nuumee isaa bire. Nama akkas godhisan si yoo as nuu fide inni jalaa ba'a. Inni nama akkas godhisan yoo nuu fide jalaa ba'a inni. isin moo qoo irzaalbaan asuma maal isin maal isaa datti osoo baatanii isin beekuun Na dhageessa. Yoo- Ameef si barsiisuu dhufne. Jiraan nama dhabuus. Yoo nama Du'aan nama dhabu beekan. duuba akkas ta'ullee afaan nagaatiin maan hangaa kan akka waan itti maalaatan Ammaan siraa qabee warangaan duraan aaresan hanqaan aaresan barma jiraa bar siraa dhorkee Rookii jira. gurbaa baleessaanii kan kan rookii Atis dhiisoo. Jara san tokko fichisiisa. Yoo jara sabbitu baate isa wallahi isa akka inni gartee miikaan irra beeysu. Hindi summaa sana. Yoo jara san fidde biyyoo isa akkas godhisanii fi sanillee yoo fidde ati akkasitti Odee wayi dukkaa qabatee meeqa Jalaa baate. Hayyeega mana kanaa gadi hin baatu baatis. Amma taatannoo dhiiseetti sobboleessa wanti kun waan dhiiga namaa balleessaati. Nagaan miyyoo san fitu qabda. Qaxxitaa miyyoo akkasii san fiddee qaxxitaa kan jechuun jira siiriitti godheessu jira jaartii isaatiin hunda siif fidu ta'a. Tanamu Hunda siif fidu ta'a. akkamitti jala buutanii akkuma gartee immoo barbaadanii dhuftan kana fidachuu qabda malee maal Asuma bichisiin. Suma bichisiin. Akkuma gartee viidiyoo irraa waraabdee nutti himiin sanitti Abbaddeen amma yoo kaaskaraan isin guuraan amma gabbeeti Askara nuusi fuudhaa. askaraan nuusi fuudhaa malee siin nu fuudha. gittii na fichisittanii Isaan maraachee wennaan. eessa jira? Inni eessa jira? Amma bakka jiru gabaabtu naaf himu. Yookaan miyyoo san naaf fidu yookaan bakka inni jiru nagarsiisu wama lamaan kana. Yoo san hin ta'in ammoo sin dhiisu anasitti. baramaan tana Hei! akkatti afaan tolaatiin deemu malee giddiin gartee boksiin gartee kanaan hin deemu jette beekadhu wanni tuni gartee innummaan sun kan baane ta'a beekadhu Hambaane. Hambaane, Siitu kana godhee yookaan. Siitu kana godhee yookaan. waan akkana godhee fi qabu isinii afaan lolaatiin maal namni qas baan akkatti Afaan Amma lolaa. lolollee siraa dhiibnee goleessa Wanni kana nu Meesa kan lolchiise. dhorkime Waan na keessa jiran nu lolchiise. Nu lolchiise. isa siraa hin dhoorkaati. Waan na keessa jiran nu Bakka amma lolchiise. miyyoon jirtu nu geessi. Miyyoo akkana goote tana gartee miyyoo san arkuu barbaanne. Gabaabtuu muciyyoo fe'e. hin taanu Gabaabtuu intala feenaa intala takka isallee bakka jiru nu baasu kana lameen nu godhuu kee barbaanna. Kana achi gaatinaa. Yoo san hin ta'in wallaahi iyyaa kan asittiin ableedhaan garaa isaatti itti reedu. Hawaati irraa gattaa duuba. gurbaa kanaan laa Ableen Isa garaa siraa hin isaatti itti dhoorkaati. Isa reedu. siraa hin dhoorkaa. Wallaahi akka inni hin jiraanne isa godha. Hayi mugattaa hin. jarjariiniti rijaalanti dhageessa moo
Siifin mamma. Ana keessa. Mijoolleen gurbaan beekadhu eega keessaa utaale. Mucaan hoggaan antiyyaa bakka dalagaa takkaasi dhaqee ol deebu. Hoggaan ol seenu wanti takka mana hin jirtu. Mucaan kun darbeeti Bade. kute. Hoggaan dhufu. Mijoonis hin jirtu. Mijoo tana ilaa ammaan tana barbaadeetiin garteeti. Eegasiin kuttee faana dhahe isaas isiidhaas isiin isa gamaneetti. Mana obboleettii. Eessa jirti? Mana obboleettii jaa jirti. Mana obboleettii. Bakka jirtu ni beekta. Ni bakka isin jirtu ni beekta. Isii bakka jirtu ni beeku. Isoo. Isa immoo isaas inninis saayiba kee tokko itti godheetiin dhagaan kartee haa barbaada siin gaara kana beekin sanaan tun guutuu bakki takka irra nama. Asii sanaa guutuu keessa deemee haddarraa kee suneen bakka hin dhageen baaburiyyaa suneen guutuu isii waliin ga'ee. Isa barbaada. Isa barbaada moo wala makiinaa kana takka ittiin gartee waliin geessin jedhu. Gurbaan bira dhiiftee biraa deeme. Gurbaan moo. Gurbaan bira jiraam. Eegana akkasitiin beekan olii kanatti arge. Amma eessi jedhatu? Arge inni moo asol jira gurbaa san bira dhiitee asol jira innis amma gaa. Asol mana namaa moo eessa? Mana namaa moo eessa? Mana namaa kamaali? Dhagaan firraan guusee lubbuun baasu kan achi firraan beeksee. Hayyaan makkiin jeeti na dhageessa. Eessi jedhatu bakka tam jira? Gurbaa bira kana biraa deema. Mana namaa moo eessa jechuun? Mana namaa kamaali moo gaara gali gurbaani? Na dhageessa. Hin booni gaama. Uskaadis. Uraus. Amma dhayineet. Amma kana miyyoo qabneeti isa itti dhayina. Usaan gaama isin hin booni. Uraus gaa. Boyni us. Ati maan kan akkanatti anis garaan kiyya na bu'aa beekadhu. Akkuma ati Ati gaara meeshaa dhiibtee akka deemtee namaa tuluntaa asii nama bituu barbaadaa tu ajaa'iba gamtaa. Usgaa amma uraus. Laalama na dhageessa. Khalaas obboleettii erga akkas taate miyyoo san fidiiti. Miyyoo san kee. Walumaanuu waan kana guutuu akka bakka Anamma. dhayineet finna Na miyyoo dhageessa. sanuu fideeti naaf isii fidaa fa'i. Miyyoomu. Eh. Ta'i. Maali? Ani wanni hin barbaadu. Naaf fide naa kophaa jetti. La wanni hin barbaadu. Kophaan deemtu Nama naaf biraan isii barbaadu. Namni hin barbaadu. Miyyoo sanii fi isa qofaan barbaadu. Isaan lamaan san argannaan bakka isa sanii isaan lamaan kanaan buufadhaa'u. Miyyoonni beeyte moo bakka inni Bakka jiru inni amma jiru. dura miyyoo finna. Haa fitu. Miyyoon ammaan tana. Miyyoon fide ammaan tana inni asii biyya naa miti jira keenya. Wayii asii inni sanaa tana barra gurbaan bargaara jabal keessa dhaabara. Dhagaan nu beessee mucaa tokkochi bira dhiisee makiinaan hin fuudhee dhaa isheen waan hin nyaatu tamma geessee waan irratti barboosu laa beektanii awoo nafti. Dhagaan isin aree? Dhagaan nu beessee. Akkuma jabaattee duba tokkicha bira dhiiftes bira ari'uun oolu haa. Tokkicha moo madduma takka galee kaawwaa yoo inni adees ati orma seenee qabattaan illee geessee fi achi jiraan siin jaa obboleessu. Amma kan miyyoo dhabe. Amma laal. Natti hin jedhee. Giyyaan kun gabbeessi laabatee. Hin badu anaa jala deemami. Wallaahi na sindiisu. Anaa jala deeman kam miyyoo fiti. Bakka isaa siidham. Ana moo. Bakka isaa Haymi siidham. haymi. Yoo isa fiduu baate. Ana amma dhaqee hin fida. Haymi Wajji deemtare. Alaa kophaatti jaawuti umaru nana Wajji deemtare. Laannaa seejji deema. Wajji beena. La inni asii asii Beena bakka ta'e dhaqitus beena. Awoo. Akkana afaan dheeratte kunoo. Galata kiyyaa siin deebi'eeti. Laa akkana afaan dheeratte galata ta'e isarraa beekte malee nuti hundu raabee taa'amtee. Dammi bidi kun. Duraanis nu Oromoo waan Bakki inni baleessa malee dubbisatanii. laal seelaan bahin. Ati si harkaa badee. Si harkaa badee. Beekadhu. Dubbate sun duraan yookaan nama shakku Oromoon duraanuu. Sadaqaa miti. Deemame. Hayyee gaa hordoftoota. Assalaamu alaikum. Hordoftoota aanee jaalalaa. Gaa kunoo akkuma isin agartan mucayyoo hinna jedhanii baanii kutanii jarrini. Mucayyoo gaa hanga isaan fidanii deebi'anii gaa hundaa'uu isallee bakka jiruu fi mucayyoo illee fidan teenyee waliin akkasitti gaa mucaas deemnee bakka inni jiru finne. Kunoo bakka inni jiru gaaraa hojjanii deemnee finne. Bakka inni jiru baafnee finne kunoo gaara keessa jiraa'u jedhanii. Waa mana namaatu hin jiru. Waa jiruu keessa hin jiru edaanuu deemnee finne akkasitti booda gaa viidiyoo illee waraabinaadha ja'anii jiranii. Viidiyoo gaa waraabinaa viidiyoo illee gartee kan waraabne jedhanii fi yuutuuba isaa kana jalatti ganaa viidiyoo waraabne gadhiisuun hin danda'amu. Asumaanuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota aanee jaalalaa isinillee warreen gartee isaaf du'aa gootanillee baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna. Warreen gartee isallee gartee rakkattanii isallee rabbi haa fayyisattanii gara hedduudhaan kunillee gara garaagaraatiin dawwaltanii isa jajjabeessitanillee asumaanuu baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Kanarraa garuu wanni nuti har'aan tana dhufneef akkuma mucaan gartee miyyoo sanillee niin fida jee kute. Kanarraa inni kun aanee kana bakka inni jiru mucuma kanaa fi miyyoo sanii tubbeera. Hanga gartee bakka inni jiru aanee gartee barbaanne nutillee isiniif gartee
ogaa isaan dhufan qabannee isin dhufnutti Jiru illee waraabuun hin dandamu YouTube isaa jala YouTube isaa yoo akkanaa tana maaliif irraa martanii gadhiiftan jaanitti nutti illee dawwalanii akkasitti dubbataa jiranii. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota aanee jaalala viidiyoo gartee isaa YouTube isaarratti viidiyoo akkasii mucaa kana eegeenni kana ta'e maaliif gadhiiftan jaanii waan lolaniif kanarraa viidiyoo gartee YouTube biraa irratti isiniif gadhiifna. YouTube irratti gartee isiniif gadhiifnulleen duuba qilleetuuf arafeetuuf shaw jalatti argachuu dandeessan isiniin jennaa kanaafuu hanga walitti deemnu. Wantoota keenya YouTube isilleen shaw jaa akkasumatti YouTube gartee kiyyalleen qilleetuuf jaa akkasuma mucaan gartee viidiyoo kutelleen arafeetuuf jaa viidiyoo aanee asirratti gadhiisuun uli warra biyyaallee dawwalanii nu dararanii waan taateef asirratti gadhiisuun nuuf hin isin danda'amu. qabdanii wallaantanii ja'anii ja'atii irraa meesa Isin gartee qabdanii maaliif hin wallaanin hanga mucaan kun akkana ta'u yookaan qabdanii maa biyyatti nu hin galchine jaanii lolaa waan jiraniif kanarraa viidiyoo YouTube kanarratti isiniif gadhiifnaa isiniin jaa. Asumaanuu nu faana tura isiniin jecha. Yaada qabdu isilleen hangam iyyoo fidanii nu faana turaadhaan hordofaa iyyoo amma fiduu hotanii jeeti. hangam iyyoo fidanii gaa isinii dachaanutti nu faana turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi